Bio Production. Bio Production. Suma jalaju rupa bohar siti. Suma jalaju rupa bohar siti. Odo arkahin pufne ya dafsi lekifti. Suma jalajun rufa bohar siti. Suma jalajun rufa bohar siti. Odo arkahin pufne ya dafsi lekifti. Jirra jirtu hordoftoota sagantaatinya sagantaa keessummaarraa keessatti wallisaa beekamaa tokkoon qabadhee daadde wallisaa Taajuddiin Ahmadii Taajoo akkami hundaan duratti yeroo ta'e qaalii isaas ta'e keessummaa sagantaa teenyaa ta'uu keetiif guddifnee sagalatoonfadhu. Isinis sagantaa kanarratti naaf heeruu keessanii anis hedduu sagalatoonfadha. Taajuddiin Ahmad masalatti dhalate mee jireenya masalaa maal fakkaata? Jireenyi masalaa ana masalaa magaalaa Booree jedhamtutti kan dhaladhe hedduu bareeda. Sammee jenga hedduu bareedaadha, jireenya bareedaadha. Jireenya ijoollummaa maal fakkaata jechuudha? Yaa hedduu bareedaadha jireenyi ijoollummaadhaa gaa hin deebi'u. Teenyee hawwinu samman deebi'u hedduu bareedaa ture. Maaliif jennaan masalaa sanii yoo deemtee beekteen beekwani bishaan baay'eetu jira, laggeen baay'eetu jira. Isaan daakaa waggaa guddattee akka Khadiir sirba tokko irratti jedhe mukkeen dhedheeraa jira, birbirsaa ajaa'ibaa fa'aa jira. Kana gubbaa baatee wanni jechuun hedduu nama gammachiisa. Amman deebi'u jiraatee akkasii. Taajuun jireenya masalaatii fi jireenya Finfinnee qofaa miti. Jireenya barsiisaatii fi jireenya wallisaatis waliin qaba. Lamaan akkamiin wal mataa jirtu? Hundinuu baay'ee barsiisaan ogummaan hedduu jaalladhu durumaanis deebi'emmaas walleenis akkasii hundinuu barsiisu lachuutu jireenya barsiisummaatis hawaasaa fi barsiifachuudha. Waan baranneen barsiisuudha. Walleenis waan agarruu fi waan hubannu waan beeynuun hawaasa barsiifachuudha. Kunis barsiisuma ammas barsiisuma jirra. Mee gara wallee haan akkamiin seente ogummaan naati keessa turte keessa hojjeta mootummaa turte dhiibbaa asirratti nuumni haallisudha. Akkamitti ogummaa muuziqaa kana seenuu dandeessee jalqaba? Bareedaadha. Dhiibbaan durumaanuu sirra jiraati. Yoo waan kanaaf rabbiin si uume yoo wallisummaadhaaf si uume dhiibbaan kan namni biraa sirratti hin goone keessa keetitu dhiibbaa sirra godha. Keessa hin teessisu yoo sirba dhageessu yoo raftu yoo kaatu yoo deemtu sirba kun ijoollummaarraa kaasee yeroo kanaan eegalee jechuun danda'u garuu kan ittiif beeku hawwisoo mana barumsaatii fi hawwisoo gandaa ta'ee jalqabu kootiin beeka. Garuu guyyaa kanaa guyyaa sanii beeku ittumaan guddadha jechuun ni danda'a. Haala sanii. Gara albumaatti achi deebiin albuma kee kan jalqabaa bara 1997 dhumarra. 97 gara albumaa baaftee? Walumaa 98 jechuun ni danda'ama. Yeroo sanii. Mata dureen jijjiirinaa jira. Naa jijjiiri. Mee sirba sanarratti taasisu? Keenan guuteen irraa yaa rabbii koo ati sirra dararame jiraachurraa lallabadhee tiiniraara jijjiirinarraa. Kanaaf sirbi kun seenaa kee qofa osoo hin ta'in haala jiruuf jireenya hawaasa keessa jiru wajjin wal qabataa wallisaan akka wallisu waa'ee isaa qofaa miti kan inni wallisu ergaan isaa walii galatti dimshaashitti wal qabne maal fakkaata? Yaadannummaan isaatu akkasuma wallisaan tokko akkuma reefu ibsuudhaaf yaadutti irra caalaa haala keessa jiruu fi haala hawaasa isaa keessa jiru artummaan akkasii sanuma ibsuuf malee addatti waan kophatti waa wannaa jijjiiramus hin jiru. Waggaa hawaasni keessa jijjiirame waliin jijjiiramta haala sana kan hin qabne du'aayii godhannee jira. Amma jijjiiraa jiraan alhamdulillah kadhan argin nama baay'eedha rabbi nama ta'a godhuuf yennaa qeerroowwan meeqaatu waan kana irratti durraa kaasee hanga ammaatti kan guyyaa kanaa arguudhaaf
nama meeqaatu kanan ga'ini warri jirus hojiin tarabbiiti alhamdulillah galanni isaati jira baga kanaa gara gurmaan anaafetis baga waliin agarre albama kana keessa sirbaaniin osoo hin xuyne bira hin kunne hedduu nutti nu sirbisuun waan ta'eef jecha sittole manni hareenya kaju sittole mukammanni hareeni mijahe mukammanni hareeni kankona one garu ati bira demnani kankona one garu ati bira demnani kiyana one dabite sirba kana ziyafati mee yagan sirba kana nama addaan bahanii sirba deebi'ee samii wallisamu seenaa dhugaati bakka seenaa dhugaa osoo hin taane wallisaa waanuma alkurrahi qilleensi amma fakkeenyaaf qilleensa irraatii fi qilleensi boru tokkoo miti kakaleetii fi kaarraa tokkoo miti waan ati guyyaa guyyatti agartu haala namni si dura jiru irra dabre ammas wantoota adda addaa akka dubbiftu halaaltu irraa malee addatti waan irra gahee miti garuu waan fakkeenyaaf fuula duraas wanni akkanaa ni dhufaa tana duraas dabree ta'a samara dhaabbaddeetu kana mul'isa. Gara hawaasni baay'ee kan itti si beeku Taajuddiin Ahmad Waggaa jaame Bokkaa Roobee Galgalaadha. Yeroo baay'ee maqaan keessanii Bokkaa Roobee Galgalaadha. Akka qaba. Amma hawaasni gara giddu galaa jiru Bokkaa Roobeedhaan na beeka. Hawaasni gara Jimmaa jiru Jimmittii Kootiin na beeka. Hawaasni karaa keenya jiru Gurjii Tiyyaa fi Bishaan Taateedhaan na beeka. Haala kana waan ta'eef irra caalatti immoo sirbisuuni ammas ergaa Finfinnee yeroo sanarraa kaasee asumaan jiraachaa jira. Hojii baay'ee isin hojjechiisee jira sirbisuun. Albama tokkoffaa keessa jira. Albama lammaffaa illee isaatu yeroo baay'ee namni gara seentarii kanatti isaan na beekan dhugaa feeti. Roobee galgala atu biyya kee jirta haanu biyya koo yaade tangala. Bokkaa roobee galgala atu biyya kee jirta haanu biyya koo yaade tangala. Bokkaa roobee galgala atu biyya kee jirta haanu biyya koo yaade tangala. Kalabata wali sodaara suduki alma sooressa yaadu baare wali sooyaani kee garaa nama booressa. Bokkaa roobee galgala atu biyya kee jirta haanu biyya koo yaade tangala. Salaanii gubbaa baheenaa akkuma baheenii diriirfadhe bosonsi waliin bulee hirree lallaafaa boraafadhe. Magaleetiya gaaratti nyaasa burree magaleetiya doonu hedduu dadhabee magaleetiya anee gaansi wal maree magaleetiya kaacha maaliin shararee magaleetiya bu'ee karaa harargee magaleetiya arrafeetu waan bullee magaleetiya eegaadansi wal maree magaleetiya gaalacha koo yaa kumee magaleetiya yaa hordofaa kan garee magaleetiya. Gadalati negube magaleetiya akka carqaa barbaree. Bokkaa roobee galgala atu biyya kee jirta haanu biyya koo yaade tangala. Bokkaa roobee galgala
galgala roobee galgala roobee galgala atuu biyya kee jirta haanoo biyya koo yaadee tangala. Walisootun galanii suuquutii malee maa hidhatanii magaalee jaalatanii dhukkuu fi laphee maa himatanii. Salaalee ibsaa ibsu maali kan salaalee ibsaa ibsu warri keessan akkamii keenya akka loonii nama tiksu. Hadiso robe hadiso anu se kosi bitahisa harka kerra jalakkisu. Kilipiidhaas jalqaba kan itti hojjete sirba sanii albama jalqaba irraa jechuudha. Albama lama baastee jirta ilaa hanga har'aatti. Albamoonni baanu galiidhaan akkamii jireenya wallisaa jijjiiruu keessatti wallisaan Oromoo albama hoggaa baase galiin inni argatu maal ifirraa jalqabeeti. Gaaffii hedduu bareedaadha. Ta duraan duraati maaltu jira? Erga wallisaa Oromoo taate hawaasa Oromootii wajji jirta. Maal rakkoon hawaasa irra jirtu akkuma fakkeenyaaf yoo hawaasati osoo tuulee bira dabru gaariin ta'u wallisaa keessattis haa ta'u hawaasa keessattis. Wanni sadeen maali? Tokkoffaa jireenya hawaasummaa siyaasaa diinagdeedha. Bakka jireenya hawaasummaa laafaa ta'etti hawaasummaa wanni ta'etti qabsoo irra turetti wallisaanis diinagdee sadeen guddata jedhee jedhu haalli hawaasa keenya keessa ture nurraas kuma ture. Amma immoo gara fuula duraatiif akka wallisaa tokkotti hawaasnis bakka artii kanatti cinaa dhaabbachaa turan durirraa kaasetis hanga ammaatis hoggaan akkana jedhu haala mataa keenyaatiif jireenya keenyaaf alhamdulillah waan bareeda irra jirra ammas kan dhuunfaa keessattis ta'u bareedaadha. Garuu haala jireenya kiyya keessa jiru keessaan jira. Jireenya hawaasa kiyyaa keessa jiru keessaan jira bareedaadha. Ka galii jetteef ammoo hawaasa kiyyaa wal na barsiisuun anaaf galii guddaa. Galii guddaa. Anaaf mijattiin sirbaa wal na barsiisa. Kanan siin ta'a. Garuu taajunni yeroo sanitti hedduu ciniinee jaan waan si duubatti hafatan hin dho'isu. Ciniinee qaba waan ciniinee bareedaadha. Yeroo sanitti dhugaadha. Mana muuziqaa waaliyaatti maxxansee ture. Kan inni hin dho'isne kan inni hin daballe 73 yeroo sanitti argachuun waan guddaadha. Bareedaadha yeroo sanitti. Garuu banaa takka tana mul'atu jira. Xiqqishoo harkatu guddoo harkatu akkuma addunyaatti miidiyaaleen odeeffannoo waa'ee wallisaa sanii akkuma addunyaatti hawaasa biraan gahuudhaan ni beekaman yeroo baay'ee wallistoota Oromoo waa'ee isaanii hedduun dhaga'e hawaasni miidiyaanis irratti xiyyeeffate haala jiruuf jireenya isaa harkatee isaa dhabee isaa faana hordofee hin gabaasu miidiyaanis hanqinni gaba kanaan jiru waan taajjabdirraa waan agartee jiraate dhugaadha. Gaafiin teetuun ammas gaafii reefuutii walitti achi nu deebifti. Haalli hawaasni fi keessa jiru keessa ture. Karaa tokkoon wallisaa irra dhiibbaa godha. Dhiibbaa akkamii jettee diinagdeen hawaasa sanii guddachaa akka deemu taati. Wallisaan sunis ni guddataa miidiyaanis. Amma fakkeenyaaf miidiyaan keenya duraan baay'een jiru. Yeroo gaafa nuti albama tokkoffaa san baasu bara jechuun bara 97 kana dhangarratti bar sa'aata akka qaba afaan Oromoo. Yoo yaadatan riidiyoon sa'aa takka gara hargee keenya jiru sa'aa takka kuni waa'ee wallisaa xaala kanaa ibsuudhaaf amma jireenya hawaasummaa sana ibsuudhaaf gahee ture. Amma hoo diinagdeenis haa ta'u hawaasummaanis haa ta'u miidiyaadhaanis tarkaanfachaa jirra. Rabbiif galannee haa ga'u. Haala sanii atis kun amma hordofuu jalqabdee jirta. Tokko iyyaafannoon takka tanuma
haala kanaan fuula duraaf tadabartee dhiifnee nuti amma dhalanne bara ka'uun isaa oromitti sammaan kana dhalanne kana rabbiin galmaan nu haa gahu waan bareedaatu taa'anii jira hordoffii miidiyaa fi walli isaanis ol qabatu kana booda hawaasa biisii goona uumaatii miti. Sirba shawaa tokko yeroo dhiyoo keessatti kiliippiidhaa jenna baasee gallakkistee jirta. Kiliippiin sun baay'ee daawwatamaa ture yuutuub irratti mi'aa sirba sanaas. Namaatu magaa yeroo takka maaltu jira seetee hojiin ati dura hojjette hojii biraa dhiibbaa sirbuuti. Maal hawaasni kiyya maal fedhaa maal jaalataa osoo ifii teenyaaf sirbi osoo hin taane osoo ifii teenyaa jiraachuu osoo hin taane nama jiraachuun dirqama ta'a artistii irraa guyyaa tokkooti falaasamuu kooti. Bokkaarroo bi'a tireefiin tana jette sanii namni yeroo hedduu isteejis kana waan cidhaas kana waan jiru isa sirbisu malee naga dindisu. Kanaaf isiin turte gaamma yoo xiqqaate waggaa kudhan akkana olmus akkasii. Kana mee osuma roobuma kana keessaan baane osuma rooba kana keessaan baane amma roobuma kana waliin dabalee yoo fajaa'uuni bokkaan roobee paartituu dhisu. Haala saniin garuu yaadrimee isaanii adda adda ta'ullee kan bokkaan roobee galgalaa ati biyyatee jirtaan biyyatee yoo yaadaniin galaa jira. Kun ammoo roobeetuma caama. Kaawwan nama garmaadha kaawwa jechuun wanni ati facaafatte jechuudha. Amma magartee alhamdulillaahi. Sanarra dhaabbadheeti wanni adda adda biraata jirtu. Sirba sammaayii irratti affeerree kan gargar baanu garuu san dura taajummoota dureelee garagaraa wallis sirba haadhaa wallis ta'e jirta sirba ijoollee wallis ta'e jirta kanaan alaas kanneen tuqinnee jiraatteetis kaasuu ni dandeessa qabiyyee sirbaa hoggaa filattu akkamitti kan nu filattu mata dureelee garagaraa kan akkamitti dandeessa. Galatoomii maaltu jira qabiyyee amma fakkeenyaaf yoo muyyattiin wallisaa ta'e inni maal sirbee jira. Kaati sirbite irra deebi'uurra kaata kootti yaadrimee tokko kan hin sirbamin sanirratti xiyyeeffachuu fedha yeroo baay'ee haala sansaniin fakkeenyaaf waa'ee bokkaa kana namni yaadatan jiru. Bokkaa roobii galgala bokkaa jennee wanni jennu wanni isaa yaadrimee isaa bokkaa haa ta'u malee yaadni isaa waan biraati. Waan adda ta'e takka akka namni waan saniin yaadatu waan hin barbaadu fi akkasitti keessa fedha. Albama lammaffaattis ta'ee bira humnaa mee sirboota akkamiif keessa qaba mata duree isaanii irraa jijjiite sirbii hedduu uummata bira ga'e albama lammaffaa keessaa. Albama lammaffaa keessaa albamni lammaffaa maal qaboo kan jennu taate bishaan taatee keessa jira urjii keessa jira haala waan si harkaantu keessa jira bokkaan roobeedha. Chaalenjii wal godha san namni jaalatu jira kana namni jaalatu jira haala akkasitti isaan lachuutu anaaf hidhuma fakkeenyaaf. Kanaatu mee eega kaasuun keenya nafne bishaan taatee kana daawwattoota yookaan hordoftoota sagantaa kana affeerree yoo deddeebi'e. Bishaan taatee deebutee dhugeen bafuu mi'aa taatee dandamee darraan bafuu himimee yaada beekamaa ta'uu bishaan taatee deebutee dhugeen bafuu. Mi'aa taatee dandamee darraan bafuu naa himimee yaada beekamaa ta'uu. Calqettee na laaluu si gargaara istuudiyoo irraa nan gaafee si gargaara jeeti. Taajumee akka waliigalaatti amma maal irratti argamta jechuun hojii albama haaraa hojjechaa jirtamoo gama biraatiin istuudiyoos bantee hojjechaati kan jirtu mee kana wajjin wal qabsiisi bal'inaan ibsi. Amma wanni ani irratti xiyyeeffadhe akka barumsa akka naateetti jechuudha. Albama tokkorra albama lammaffaatu barumsa naaf ta'a deema. Sanirraa dogongora san keessatti wanni taate walaloonis haa ta'u yeedaloonis haa ta'u kalamadaa barachaatiin deemee amma albamni sadaffaaf anaaf hanga yoo rabbiin jee hanga afuraffaa dhufutti anaaf jara lachuutu ni caala jeetii yaada. Anaaf jecha. Qabiyyeedhaanis yaadaanis muuziqaadhaan illee tana dura muuziqaa bakka biraatti hin dalagaa ture amma istuudiyoo mataa kiyyaatiin qaba ifiifin dalagadha ifiifin qindeessa ifiifin miksii godha ifiifin maastarallee baafatu jira anaaf waan guddaadha amma fakkaattota kiyyaafillee waan guddaadha albamni sadaffaan kana fakkaata ammas albamni sadaffaa kana keessaa roobeen bar tokko roobeen ammaan sirbi shawaa kaniin dalage sun isa tokko
كيسة عالم بريدة ميقاتو جرقة أناف سنبودا مو هوغا هواسر تقبل ديبي هواسنا في جناغ هواسر في الإساءة Garuu kun dhiibbaan inumu fakkeenyaaf wallisaan tokko ifiif waloloo dalagate ifiif yeedaloo dalagate ifiif arreenjimentii muuziqaa dalagee miiksii yoo dalage dhiibbaa uumarri jaanis ni jedhanii kan akkam ilaaltan? Dhugaa isaaniiti. Karaa tokkotti immoo dogongora. Akkamitti dhugaadhaan hanji fakkeenyaaf namnummaan tokko walaloos barreesse yeedalaa siif maa yeedaleesse muuziqaa siif maa dalage ispeeshaalii muuziqaa irratti muuziqaan ni ulfaata. Muuziqaa dalaguun hojii irraa busii yoo taate malee jecha namni tokko fakkeenyaaf yoo fudhannu taate beezii namni taphatu liidii namni taphatu saaksii namni taphatu dibbee namni taphatu nama tokko jecha as keessatti wanni sun laayifillee haa ta'uu baatu nama tokko yaaduma nama tokko garta ammoo karaa biraatiin jecha hanga sii gaditti muuziqaan fiifuu wanni kaalkuleetara waan itti yaadamee dalaguu fi seera qaba. Seera sana dhaabbattee yoo kadaleetu taate waan ammas ispeeshaalii walli isaan waa hundaan wanni ta'uu qabajeetii yaadan akka mootitti yoo namni biraa sii dalage yaada si keessa jiru kasii ibsine hedduu jira fakkeenyaaf waan ati barbaaddu osoo akkana naa ta'e akka muuziqaa addunyaa laallattee deemta akka ati barbaaddu san yoo namni sun sii godhuu dadhabe ati waan san godhuu dandeesse mari'attee illee namni sun waan san sii godhuu baate siifillee hawaasaafillee gaarii taajeetii yaada karaa kanaan fudhadha. Yeroo hangam takka keessatti taa'in albama sadaffaa? Arraba iftaan taane jennu guyyaa ta'e hawaasa sarpiraayis godhuudhaan irra jaalladha. Sillee akkasumatti. Hangam takka keessatti? Sarpiraayizii namoota 50 booda naaf sarpiraayizii sinin ta'u alimee yoo jabaate rabbii wajjin ji'a 3 fi 4 yoo jabaate sanii asitti yoo rabbiin nu godhe amma already hundi xumuramee jira. Gara maxxansuutii fi namoota wal dubbachuu qofa mawlina hafe san keessa ammoo kilippiileetti dalagu harkaa dhageettirra harkaa wayya si galee kilippiidhaanis albamaanis wal cinaa deemuun barbaade haala saniifi. Gara gola biyyaa hojirra qaaftee ibsaa deenya mudannoo yoo qabaatte. Mudannoo yeroo baay'ee gureenna maaltu jira kanneen irraa fannoo yeroo hedduu jecha maallaqa namni hin barbaanne hin jiru. Awwadaa irratti yeroo jalqabaatiif qophii afaan Oromoo qophii iidaatiin ture. Ana Alii Mahamad Diimaa fa'aa namaan natti jaalladhu isaantu nu fuudhee asiin hin deeme maali qophii iidaatiif jecha. Sirba kamiin sirbaa ture sirba sitti tolee akka manni haaree jiru sana. Sirbuttiin jiran onni jiru achi barbareen ittiin turiin arga badhaasa jechuudha. Numan Usman Daisu akan difne malakasi gaduma jeetiin dura qabadde immoo dhayinsi addana dhawame fi janabuun barbare takka taate boo'isaan itti gadhiise. Boo'isaan akka caalaa ammaas kana rifachiise nama dura tattaa'u akka waan sirba sanii booyaa jirutti naa wajji bu'e. Sigale kanaan hin irraanfanne yeroo hedduu jecha. Ayyee gataa jiru wanti taasii yoo jiraatte. Dhaamsi dabarfachuu barbaadde yoo jiraatte namoonni galatoomfachuu barbaadde yoo jiraatte carraa sun. Taate dhumarra jettee irraa hin ka'a. Namootaan galatoomfachuu barbaadu keessa hawaasa Oromoo guutumatti galatoomfachuun barbaada. Karaa biraatiin wanni kaasii yoo jiran taate hawaasni keenya akkuma kana dura godhaa ture jechuudha. Akkuma kana dura wallisaa fi gargaaraa ture. Gargaaru jechuun maallaqa mana fidee namaa kan nuti. Hujuma isaa dhaggeeffatee hojii wallisaan sun baasu namni maal barbaadee maal jechuu barbaadee yaada isaa hubatee hawaasa saniif amma jirutti yaadaa fi qeeqa barbaachisu wallisaa fi saniif qophiin ta'ee waliif kan nu taate wallisaan hojiitti aanuuf cimaa deema. Kanaan karaa biraatiinis ammas hawaasa keenya fi fuuni beekaa waan ittiin nu qabnu wallisaa fi akka jabeeffatan kanumaan jaa galatoomaa. Nageenyi akkatti walitti dhaammachuun hin jiru afaan goggogaa sirbaree fi boodaaf tursiifannee jira. Robe robeetuma caamaa yaadama maaloo kaawwan magarre maali. Bohee boheetuma ndiisaa yaadama maaloo kaawwan nagarre maali. Robe robeetuma caamaa yaadama maaloo kaawwan magarre maali.
bohe bohe tumandi saya damamalo kawalina garre mali nuti tugu taga daawwattoota keenya sarbii Taajuddin Ahmad Khanitti fuufuudha garuu arraaf asirra dhaammanneeti kan gargar baanu torban sagantaa biraa sagantaa fakkaataa qabadheetiin dhiyaadha hanga satti nageetti. Bohe bohe tumandi saya damamalo kawalina garre mali robe robe tumachama ya damamalo kawalina garre mali bohe bohe tumandi saya damamalo kawalina garre mali ya kololutia bilbil sakenya kagoro ya iwade sakareti ya kololutia kotu sinega kaloto tae kunu gulalle ya kololutia in kotoranga dilale yon finfinne gadilale ya kololutia farta bullatu sagara karamana batigal ya kololutia ngara normara fekulle yera fundi degar ya kololutia kotu shirir shirir jadi wa male maninar shirir shirir jadi burtukane kotu bulaleti burtukane kotu bulaleti taeti siga burtukane etu gadaniti burtukane etu galaniti shirir shirir jadi burtukane kotu bulaleti burtukane kotu bulaleti taeti siga burtukane etu gadaniti burtukane etu galaniti Kenya durati ya kololutia galmi gudan galma Kenya galma oda gulaleti ya kololutia tuludin tu daga haram ko masara garredati ya kololutia hore duru kola Kenya kola chafetu lamati ya kololutia wal kabani kesayana akajareni naftuti shirir shirir jadi burtukane kotu bulaleti burtukane kotu bulaleti taeti siga burtukane etu gadaniti burtukane etu gadaniti shirir shirir jadi burtukane kotu bulaleti burtukane kotu bulaleti taeti siga burtukane etu gadaniti burtukane etu gadaniti
Aya Studio. Suma jalachun Rufa Bohar City Suma jalachun Rufa Bohar City Odo arkahin kufne Yadaf silakifti Suma jalachun Rufa Bohar City Suma jalachun Rufa Bohar City Odo arkahin kufne Yadaf silakifti